Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qabu. Adallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoo gabaabduudhaan isinii deebi'ee jira jechuudha. Viidiyoo kana kan na hojjechiise gaafii nama lamaa gasadii na gaafate. Innis ammoo harma guddaan qaba akkamittan xiqqeessuu danda'aadha. Harma guddaa xiqqeessuu osoo hin taane xiqqaa akkamitti akka guddifatanii kana nani qabadhee isinii deebi'e jechuudha. Maaliif dubartiin takka rifeensa mataatii fi harmaan kan isheen bareeddu jechuudha. Harma guddaa qabaachuun badhaasa rabbiitiin isiniin jedha jechuudha. Guddaa xiqqeessuu osoo hin taane xiqqaa akkamitti guddifataniidha kanan qabadhee isinii deebi'e jechuudha. Viidiyoo gabaabduudha haga dhumaatti akka hordoftan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Gara viidiyootti isin dabarsa. Gara viidiyootti yeroo seennu kan nu barbaachisu anoveeraa yookiin ammoo afaan oromootiin hargiisa jedhama natti fakkaate yoo wallaalu baadhe jechuudha. Hargiisa jedhama afaan oromootiin, ingiliffaan ammoo anoveeraa jedhama jechuudha. Damma isin barbaachisa jechuudha. Asitti damma baay'ee miti, damma xiqquma isin barbaachisa. Baaziliinii isin barbaachisa jechuudha. Amma na wajjin tura akkamitti akka walitti daddabalu jechuudha. Hargiisa irraa murtanii asiinis akkanatti erga irraa murtanii akkanatti dura sirriitti dhiquu qabdan moo waan hubattan kana sirriitti dhiquu qabdan. Waan ala oolee buluu sirriitti dhiquu qabdan jechuudha. San booda kanaan faayitanii san booda erga akkanatti qopheeffattanii jechuudha. Akkanatti irraa isinii baha. Damma xiqqoo ishiitti dabaltan jechuudha. Baay'ee miti. Xiqqoo ishiitti dabaltan jechuudha. Fal'aan lamamaan qopheeffannee naan jedha tokko yoo natti taa'e. Vaaziliinii xiqqootti dabalattanii haganuma jechuudha. Ishee xiqqishuu wayii. San booda sirriitti waliin mahitan jechuudha akka ol fudhatutti. Ishii sirriitti wal fudhachiisee deebi'ee jira jechuudha. Sirriitti wal fudhachiistanii vaaziliiniin qorraadha waan ta'eef dafee waliin fudhatu. Isin ammoo sirriitti wal fudhachiisuu qabdan jechuudha. Kana yeroo fayyadamtan galgala jechuudha. Guyyaa vaaziliinii sila qabuuf fayyadamuu hin danda'amu. Galgala yeroo raftan jechuudha. Dibattanii raftanii ganama akka kaataniin dhiqattan jechuudha. Yookiin ammoo galgala jechuudha osoo shaaworiin fudhatin dura fayyadamtan jechuudha. Haga ofirra tursiisan wata akka rakkoo homaatiyyuu hin qabu jechuudha. Anoveeraa yookiin hargiisa kanallee rifeensa fiyyuu xuruudha. Tanaan durallee isinitti himee jira. Dammi wata akka rakkoo hin qabu inniyyuu dhibee qaba ajajamaa ni beeytanii. Akkasuma mootiyyuu vaaziliinidha waan ta'eef homaa vaaziliin rakkoo ho'ituu hin qabu. Vaaziliinii garuu guyyaa hin dibatanii galgala kan dibatan jechuudha. Vaaziliinii bichaayyuu osoo dibattanii hin argitan jechuudha. Kanaaf warri harmi keessan xixiqqaa ta'e akkasuma mootiyyuu kan isin jalaa jiges ni kaasa waan ta'eef itti fayyadamaati ilaalaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Yoo jaallattan laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatinaa.